هاي المنما وي المنما مي أين يماتو أمنما خاتي أمنتي سجن خلا وجدين تو سجرجر خاتي جالتي تو سجبا المنما توكين أمنم خالق أخي توكتش قفاتو سنجنة سنجبنة ستجرا هنجلة خناف أبديخي خالق أخي توكتش خالسي أمي قفا قردو دام سخية المنما ترى bineensaatu galata nama tola isatti oolee beekaa jedhan kanarratti seenaa takkaan fakkeenya isiniif kaasaa mooticha tokkotu ture jedhan mootichi kun mooraa isaa keessaa hojjettoota hedduudha qabaa jedhan akkasuma ammas mooraa biraa takkatti saroota hedduu tokko achitti walitti qabee nyaachisaa jedhan hojjettoota isaa kana keessaa gaafa namni takka dogongore irra darbuun hin jiru murtiin isaa hojjetaa dogongore kana qabee mooraa saroonni keessa jiran sanitti darbee saroonni san nyaatee fixee namni duudha murtii isaa tokkoon jijjiiraminsa hin qabu mootii kana biratti kana gaaf takka hojjetaan isaa tokko kan hoggaa 10 guutuu osoo hojii isaa keessatti hanqina hin qabaatin isaaf hojjechaa ture tokko akka tasaa dogongorii jahan bara dheeraa kana naaf hojjechaa ture jedhee hin dhiifne hojjetaa kanaas waan murtii isa duratti hojjechaa ture san irrumatti murteesse maal irratti murteesse akka qabamee mooraa saroonni keessatti nyaachifaman sanitti darbamee saroonni san nyaatee fixee du yeroo murtiin kun irratti murteeffamu yaa mootichaa jeen hojjetaan isaa kun guyyaa 10 qofa naa kannii jeen hayyee murtii teeniin fudhaa murtiin teenaan kaatee jirti guyyaa 4 kana mooraa saroonni keessa jiru san iddoo isaanii san qulqulleesseetiin nyaata saroota saniif barbaachisu dhiheessee saroota kana khaddamaa jeen hojiin kiyya kaniin hojjedhu guyyaa 10 kana guyyima 10 kana kanaaf kennitu si khaddaa jeen toolee guyyaa 10 siif kenneetiin jiraa jeen namtichi akkuma ji'eessanitti guyyaa 10 kana ganamarraa osoo hifadhe hin jenne mooraa saroonni keessatti nyaachifaman san xaraqee qulqulleessee nyaata saroota saniif barbaachisu innummaan dhiheessaa ture kana guyyaa murtii isaa yeroo ni figu guyyaan kun qulqullee qabamee achi keessatti darbame saroonni kun gisee gurbaan kun duratti darbamu isa nyaachuu dhiisaniituma isa aarraaban yeroo kana mootichi akka malee dallanee aare duraanuu namaan isin dura darbe ittiin dadhaabbatin nyaatanii fixanii maaltu arraan tana akkanatti gurbaa kana osoo hin nyaanne akkanatti isaan aarraabsiisaa ji'ee hedduu aaree dallanee mufate yeroo kana namtichi ji'een yaa mooticha ani hoggaa 10 guutuu siif hojjechaa tureetiin ati galata kiyya hin beekini saroonni kuni guyyaa 10 qofa isaan tajaajileetiin galata kiyya beekanii na nyaachuu dhiisanii arraan tana akkatti na aarraabanii jeen galata kiyya kan hoggaa 10 kanatiin wallaalte isaan guyyaa 10 keessatti galata kiyya beekanii na nyaachuu dhiisanii na aarraabanii jeen akkana fakkaatti gaafuma seenaa tanarraa maal hubanna ilmi namaa hoggaa 10 guutuu isaaf tola ooltee ta'uu gara guyyaa takkaatiin tola kee kana guutuu haqaa bineensonni guyyaa takka tola itti oolteeti hoggaa takka guutuu galata tola itti ooleensa keetii kana hin daganne sillee hin daganne jechuudha akkas ilma namaa yoo waa hojjetteefis rabbuma keetiif jecha hojjedhuuf malee isarraa hin waa eegale isaa galata kiyya beeki jettee hin hojjetin hin dhaamsa kiyya jundii ofishaal abbaa qalbii adii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh namni akka keetii abadiin dhalatu kan ummata isaatiif akkam barakkatu haasawni khilaafaan hayaadhaan guutame lagin bareedina sirra waraabame rabbuma sidi bee bartiba urgaawa atakan ergamu
أنس رقم بها